أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سينا هجابا حبا شنين قبل إن شاء الله شننو فيديو أدى رتين إن شاء الله مي فولو قولا هردفا إن شاء الله أرانتنا تدرا تكفا قول نمتجين إسلاما بيت بيخين خيستيه نمتجين إسلاما ما نقب مال قولا ilmaan isaa hijaaba uffiseeti uskuula gizee dhaqanis hijaabaan dhaqan uskuula irraa gizee galanis hijaabaani galan. Namtichi ollaan isaa islaam ni gaafate duuba hay abaabbalu isin islaamaa miti maaliif ijoollee ta'e hijaaba uffistaa jeen jee qof islaaman taana kun mee maali seenaan jeen egaa naa himimee jeen laal jee nuti dhugaadha islaamummaan qabnu ijoolleen tiyya hoggaa uskuula deemtu ani dalagaan deema ani nama guddaadha ijoollee tana hogguu isaan hin tiisu hin eegu uskuula irraa gizee karaa uskuula deeman iyyaalli gandaa ijoolleen gaddaa isaanuma rakkisti jedhe huccuma isaanirraa harkisti qalama isaanirraa butti daftara isaanirraa butti isaanuma kana karaa kanarra rakkisaa oolti rifeensarraa harkisa وهم قالوا جولين بويت مقلتي هبكو أنماط ركتي هبكو جولين تيجين كتي جولين سدين كبو إسان خان ما خران دي بوانين قلوا ولا تيجي عرفتكو جولين يفولين سكولا جيسي وسكولا رايس دي بسيجي نام هجابك أبو نام تقول لي أول جرجلي اللانو جيتين مي بكه هجابني لو كولا جيتين بدي أوتي وفيسيجي eega gaafsanii jedhe nuti islaamaa miti ammoo eega gaafsanii ijoolleen tiyya namni tokkollee ol godhogatee gaggodhatee hin laalle jedhe isaanirraa huccuu hin bunne jedhe isaanirraa waan takkallee jedhe naamusaan naaf galan jedhe naamusaa uskuula dhaqanii naamusaan naaf galan jedhe mee jaabila nama islaama taaneetu hijaaba bareedaa kanatti itti fayyadamuu jira anaati ati yoo obboleettiiti obboleettiin ta'e hijaaba ni uffatte haati manaa ta'e hijaaba ni uffatte ummaan ta'e hijaaba ni uffatte intalti ta'e hoo mee hijaaba uffisi sattara kana taala nabi keenya mal jeen hijaaba mu'minoota uffisi jedhe gubbaarraa ilaa jalatti jedhe kanaafuu hijaabni waajiba dirqama si sattara waan bareedaa kan warra beeta gizuma hundaa'uu waan bareedaa bakka bareedaa kan waan hamaarraa ka wanni hamaa isa hin xuyne khubaa keesseeti bari waan keessan bareedaa san tolfattee keessa akkas jechuudha obboleeyyan keenya hijaaba uffachuu jechuun isin qaalii maallaqni isin bitu dahabni isin bitu wanni takkalleen isin jijjiirtu kanaafuu sattaradha inshaallah innama islaaman taaneetu itti fayyadamu jira ka islaamaa hoo mi'a sattarannu biraa isin hundinuu inshaallah warra rabbi jecha sattarate rabbiin isaan raajalate rabbiin haa godhu asumarraa warnaa afurii nu hafe seenaa afur khaan hamma wali agarrutti inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.